akkuma beektan egaa ulfattisuuf maloonni adda addaa jiru. Isaan keessaa kan qorichi liqimfamu jira, kan karaa gadameessaa kaa'amu jira, kan irree keessa galu jira, akkasumas karaa kalaandarii fa'aa fayyadamuudhaan ulfattisuun jira. Mee irra kan ilaallu qoricha liqimfamu liqimsuun ulfattisuun miidhaa akkamii qabaadha? Sababni isaas dubartoonni hedduun yeroo qoricha ulfattisuu liqimsan akkas ta'ee marsaan laguu kun badee akkas ta'e mallattoo hedduu agarsiisu. Mee qorichoonni yookaan kiniiniin ulfattisuuf fudhataman miidhaa akkamii fiduu danda'u kan saayid effektii akkamii qabaachuu danda'u kan jiru waliin ilaalla. Ulfa ittisuuf bifa kiniinii yookaan bifa qorichaatiin kanneen liqimfaman gosa gurguddoo sadii jiru. Inni jalqabaan combined pills jedhamudha. Isa estrogenii fi progesterone of keessatti qabu ji'a guutuu liqimfamu jechuudha. Inni kun estrogenii fi progesterone of keessatti qabu waan ta'eef akka hanqaaquun hin gadhiifamne ittisuudhaan ulfa ittisa. Inni lammaffaan immoo progestin only pill jedhama. Mini pills jedhama inni kun. Inni kun akka ulaan gadameessaa dhangala'aa furdaa ta'e akka sanyiin dhiiraa ol hin dabarre kan ittisudha. Haala kanaan hojjeta jechuudha. Inni sadaffaan immoo isa emergency contraceptive jedhamudha. Isa yeroo walqunnamtii saalaa tasa raawwatanii sa'a 72 keessatti liqimsan sana jechuudha. Kiniinoonni kun egaa sadan isaanii jechuudha yookaan qorichoonni kun ulfa ittisuuf kan fudhataman baay'ee kanneen beekamoo ta'aniif kanneen namni hedduun dubartoonni hedduu itti fayyadamanidha. Gosa hormoonii estrogenii fi progesterone jedhaman kan of keessaa qabanidha. Ulfa ittisuuf gargaaru. Haa ta'u malee darbee darbee saayid effektii qabu yookaan akkuma faayidaa qaban waan fidanis qabu jechuudha. Mee isaan kana waliin haa ilaallu. Miidhaawwan dhufuu danda'an keessaa kan jalqabaa marsaa laguu gidduutti dhiiga xixiqqaa ofirraa targuu spotting of breakthrough bleeding jedhaman kun. Marsaa laguun ji'a ja'an of gidduutti dhiigni xixiqqaan darbee darbee jiraachuu. Ol jechuu yookaan ol gurraa fiduu danda'u darbee darbee jechuudha. Akkasumas dhukkubbii harmaa, mataa dhukkubbii salphaa kanneen akka migreenii fa'aa namatti kaasuu danda'a. Ulfaatina qaamaa dabaluu dubartoonni tokko tokko kanneen kana fudhatan ulfaatinni qaama isaanii ni dabala. Kana malees miirri nama sanaa geeddaramu mood change yookaan mood fluctuations jedhamu. Takka mukaa'uu takka immoo gammaduu miira geeddaramaa yookaan mood change qabaatu. Akkasumas marsaan laguu tootaalii baduu danda'a. Marsaan laguus hin jeeqamas hin badas. Akkasumas fedhiin saalaallee darbee darbee hir'achuu danda'a. Rakkoowwan hormoonii garaagaraa qaama keessaa jeequu kanneen akka taayiroidii fa'aa hormoonota kana jeequu danda'a. Qaamni saalaa dubaraa goguu vaginal dryness jedhama. Kunis sababa dhangala'aan qaama saalaa dubaraa irraa maddu hir'atuufidha. Qaamni saalaa isaanii ni gogaa. Yeroo kana immoo yeroo walqunnamtii saalaa dhukkubbiin fa'aa itti dhaga'amuu danda'a. Akkasumas ulaa gadameessaa alatti ulfa gadameessaa alatti uumamu yookaan ectopic pregnancy jedhama. Ulfi gadameessaa alatti fakkeenyaaf tubboo qalloo kan ovaarii irraa gara ulaa gadameessaatti fiddu qalloo sana fa'aa keessatti uumamu ulfa bakka malee uumamu jechuudha akka waliigalaatti. Kana kanafaaf darbee darbee saaxiluu danda'a. Kun egaa yeroo hedduu mudatu darbee darbeeti. Darbee darbees immoo yeroo dheeraaf yoo fudhataa turan tariitii rakkoo dhala dhabuullee fiduu danda'a. Haa ta'u malee mood change amalli jijjiiramuu, miirri jijjiiramuu, marsaan laguu hafuu, fedhiin nyaataa jijjiiramuu, fedhiin saalaa hir'achuu, marsaa laguu gidduutti dhiigni xixiqqoo dhufu isaan kun koomaniidha. Haa ta'u malee ectopic pregnancy yookaan ulfa gadameessaa alatti uumamu fiduun fa'aa akkasumas dhala dhabuu fiduun fa'aa baay'ee koomanii miti. Darbee darbee kan mudatu. Kanaaf egaa akkuma faayidaa ulfattisuu qabu darbee darbee saayid effektii akkasiis qaba waan ta'eef inni guddaan ani jedhaa jiru dawaa kana kan qorichoota kana fayyadamin osoo hin ta'in waan isaan fidan beekuudhaan tariyoo marsaan laguu fa'aa qoricha kana fudhatan hafee sababa qoricha kanaa ta'uu danda'a waan ta'eef of jeequun barbaachisu. Namoonni migreenii fa'aa qaban mataa dhukkubbii migreenii fa'aa kun itti cimsuu danda'a. Ulfaatina qaamaa dabaluu danda'a. Kun kanuma jirudha. Kanaaf kana beekuun barbaachisaadha jedheen barnoota kanas ni qabadheera. Galatooma turtii gaarii.